Ashama harka fuunee akkam jirtu jecha arra ana baddannoo magaalaa baddannoo ganda qalina bakka jaamtu holqa Hassarraabii kan jaamutti argama. Holqi kun keessi isaa baay'ee bareedaadha. Garuu hanga of hin barbaanne deemuu hin dandeenye. Sababni isaas hawaasni keenya keessi isaa cufanii jiran. Akka nageenyi isaa haa eegamu jaaniitti na fakkaata. Hanga silaa keessi isaa bal'aadha jaamee nutti himasan keessi isaa fageenya qabaa jaamee nutti himasan deemullee baannu hanga tokko deemnee jira. Mee hanga xumuraatti nu waliin ta'a. Namni holqa kan daawwachiise abbaa keenya abbaa Abdalla nama jaamu kana kunoo amma imala jalqabnee jira. Keessaa baay'ee jiidhaadha. Afuriin lafarra deema garaachaan iddoo sun geenya. Iddoo kanatti malal akkaataa inni itti nama dhiphatu hedduu malee jechuudha. Simbiroon halkanii baay'ee keessaa gabbaa jira. Simbira halkanii namoonni beekan lala horofa qaama keenyarra akka ajaa'iba dhiibachaa gaa. Dhagaan kun ni urkaa walitti dhufee jira. Dhiibachaati iddoo san gahaa jirra. Kunoo keessi isaa gaa waan baay'ee jira lalame simbira halkanii. Akkasuma dhaddee waan jaamu faatos keessa gala. Bocni dhagaa ammoo baay'ee bareeda hurka ajaa'ibaa qaba. Hidhimisa hanga gahuu hin dandeenye garuu baay'ee cufanii hawaasni karaa inni deemuun daan cufamee jira. Yoo keessa deeman amna baay'ee keessa deemama jaan nuti qalina karaa dunquqqootiin boom kana jirra. Garuu inni yeroo asin seenan hanga dannabaatti deemamaa jaa. Amma kun dhiphoodha. Dhiphoo kana bakka gizee dabarre bakka cufamu jira. Bakka cufamsa yoo kan dabarru ta'e sanbooda ganda bal'aa jechuun biyya bal'oodha bakka keessi isaa hedduu deemuu danda'ama. Uummanni guddoon teenya yeroon isaan geenyettee waan cufte fakkaata. Inshallah yeroon isaa yeroo Oromooti ammuma kana waajjira aadaa fi turizimii akkasuma qaamni dhimmi kun ilaallatu akka deeggarsa barbaachisaa kanaaf godhanii nuuf misoomsa barbaanna. Inni misoomuu eegamuun hegeree biyya tanaatiif murteessaadha. Waan ajaa'ibaati gaa wanni nuti as keessatti argaa jirru kuni afuriin lafarra deemaa jirra laalla. Baay'ee nama dadhabsiisa. Kaameraamaan kiyyaas adii badinaan namni jaamu hedduu naaf dadhabee na duuba deemaa jira. Galataatu isaaf mala. Kun gaa waan hedduu bareedaati dubbachuuf laal akkaataa inni itti dhimmisu hurka isaa zalliqinsa isaa qaamni akka itti bareedu maashaallah baay'ee namatti tola. Kunoo amma bahaaf jirra bahurra jirra. Qaamni keenya gaanu horofaa'ee aarsaa meeqaan dadhabbii meeqaan iddoo sun geenyas deebine. Uffannaan keenyas seeraan hin uffannee uffannaa gaarii hin qabnu kan isaan holqaan itti hojjetan akkasuma meeshaa nu barbaachisu jira. Kunoo haala kanaan bareedanne dhagaan bocasaa kararasaa ispiraayitii fakkaata maashaallah. YouTube kiyya kana subscribe like share godhuudhaan hordofaan isiniin jechuu barbaada. Galatooma.